baay'ina uummata naannoo keenya keessaa parsantii wadhakkaa fi sanaa ol daa'imman jennu kun immoo bakka gurguddaa afran sadan tokkotti argamu kan akka waliigalaa irratti hojjennu jechuudha. Tokkoffaan maatii wajjin daa'imman jiraatanii isaan waa'ee mirga isaanii kunuunsa hirmaachisummaa isaaniitiin wal qabatee hojiin imaammata mootummaan baasee irra dhaabbannee tarsimoo adda addaatiin hojjennu hin jira. Lammaffaan daa'immanii sababoota adda addaatiin push factory mataa isaa danda'e qaba, pull factory mataa isaa danda'e kan qabu daandiirra daa'imman jiraatan jiru. Daa'imman daandiirra jiraatan kophaa isaanii halkanis guyyaas daandiirra warri jiraatan jiru. Guyyaa wadhakkaa immoo jiruu ofii jijjiirrachuudhaaf maatii ofiidhaafis dabalatee guyyaa wadhakkaa daandiirra bahanii hojjetanii gara maatiitti daa'imman galan jiru. Maatii wajjinis daa'imman daandiirra jiran jiru. Kanaaf lammaffaan daa'imman nuyi amma irratti hojjennee inni tun kaasnu daandiirra warra jiranis hin dabalatee jechuudha. Sadaffaa akkaataa amma kaaste yakka isaanii malee waan maatiin adabbii seeraa yakka isaan uumaniin adabbii seeraa irratti murtaa'eef isa san ilaalcha adabbii nu hir'isa jedhu irraayis ka'ee ilaalchota kan biraa irraayis ka'ee daa'imman muraasni mana amala sirreessaa maatii isaanii wajjin jiran jiru. Akka arfaffaatti dhaabbilee haala qabatama naannoo keenyaatiin daa'imman irratti warri hojjetan keessattuu daa'imman dhalatanii gataman haala rakkisaa keessa jiran sababoota adda addaatiin deeggarsa keenya barbaadan gara dhaabbilee 33 fi kan keenya dabalatee gara 33 sanaa ol ta'an qabna. Daa'imman lakkoofsi isaanii xiqqaadha hin jedhamne dhaabbilee kana keessas kan jiran jiru jechuudha. Kanaaf waa'ee daa'immanii gaafa kaasnu bakka amma siin jedhe kana ijoollee daa'imman jiran irratti hojii hojjetamu jechuudha. Hojiin nu hojjennu waan gurguddaa lama. Tokkoffaan osoo waa'ee miidhaa saaxilamummaa qofa osoo hin ta'in waa'ee hirmaannaa fayyadamummaa mirgaaf nageenya isaanii dabalatee hojii hubannoo uumnu jira jechuudha. Hojii hubannoo qaamolee miti mootummaan hawaasa dabalatee karaa qindoomina qabuun waa'ee mirgaaf nageenya hirmaannaa fayyadamummaa daa'immaniitiin wal qabatee hubannoo uumna jechuudha jalqaba. Bakka hubannoo uumnu san irratti akka amma kaasaa turteetis hubannoon baay'ee uumaa turreerra garuu jijjiirama amalaa fiduu irratti gaaffii mataa isaa danda'e qaba. Gaafa rakkoon mudatee argame immoo karaa qindoomina qabuunis haaluma qabatamaa biiroo keenyaatiin immoo of dandeenyetis yeroo itti deebii deebisnutu jira jechuudha. Kanaaf hubannoo uumuu fi deebii qaamolee adda addaa wajjin qindoofnee deebii kennuudha waan ta'eef hojii kana hojjenna jechuudha. Eenyu wajjin akka mootummaatti maandeetiin nu kenname yookaan imaammata irra dhaabbannee tarsimoo adda addaa bocuudhaan hojiin akka mootummaatti biiroolee adda addaa wajjin hojjennu baay'ee jira jechuudha. Lammaffaa hirmaannaa hawaasaatiin waa hunda isaa kophaa keenya akka mootummaatti qofa dhiibnee keessaa bahuu hin dandeenyu. Keessattuu qaamolee saaxilamoo ta'an harka qalleeyyii ta'an hawaasa hirmaachisuudhaan hawaasa akkuma kaanii jiruuf jireenya gaarii akka isaan jiraatan gochuu keessatti hirmaannaa hawaasaatiin hojiin hojjennu jira jechuudha. Bakka mootummaadhaa fi akka hawaasaatti immoo hojjennee tun dhaqqabuu hin dandeenye qaamolee miti mootummaa wajjin hojii kana karaa qindoomina qabuun hojjenne jechuudha. Hojii baay'ee isaa maandeetii keenya irra dhaabbannee imaammata bahee jiru tarsimoo adda addaatiin biiroo keenya keessatti jalqabamee kan xumuramu hin jiru. Hojiin baay'ee isaa qindoomina qaamolee adda addaa wajjin kan hojjennu jechuudha. Kanaaf hojiin amma hojjennu karaa qindoomina qabuun qaamolee adda addaa wajjin kan hojjennu jechuudha. Akkaataa mana kaastee keessattuu daa'imman mana amala sirreessaa keessa jiran sila si kaasee jira qaamolee qindoomina waliin hojjennu wajjin keessattuu koomishiniin mana amala sirreessaa hojii guddaadha kan hojjechaa jiru keessattuu waa'een dhimma nyaataatiin wal qabatee achi keessatti carraa barnoota akka isaan argatan qaamolee dhimma ilaallatu wajjin qindoominaan hojjechuudhaan fayyaa isaan irratti hojiiwwan adda addaa hojjetamu jira. Nuyi haala qabatama biiroo keenyaatiin keessattuu ganna sila akka si kaasee uummata hirmaachisnee hojiin hojjennu jira. Achi keessa aayitamiin tokkichi daa'imman haadholee mana amala sirreessaa keessa jiran deeggarsa adda addaa akka taasifamuuf gochuun jira jechuudha. Keessattuu dubartoota achi keessa jiraniif meeshaa qulqullinaa nyaanni gahaa bakka hin jiraannetti nyaata gahaa akka argatan hawaasni naannoo sanii kenna tajaajila lammummaatti deeggarsa adda addaa akka godhamu taasisaa jira. San qofaa miti hubannoon maatii irratti hojjechuun wanni barbaachisu jira. Maatii irratti hojjennee daa'imman achi keessa jiran carraa barnootaa akka isaan argatan achi bahanillee dhaabbanni dhiyeenyaan jiru jira. Akka sila si kaasee dhaabbata 33 fi sanaa ol qabna.
achi keessatti illee kunuunsa gahaa akkaataatti argachuu danda'an itti fufiinsaan immoo hojiin hojjechuun irra jiraatu baay'ee isaa hin jira jechuudha. Kanaaf mana daa'immanii fi dubartoota mana amilee sirreessaa keessa jiran amma danda'ama ta'etti akka mootummaatti karoorri qabamee ture hojjetamu akka jirutti ta'ee hirmaannaa uummataatiinis akka mootummaattis qaamolee miti mootummaas bakka itti hirmaachisuun hirmaachisnee dhimma mirgaa fi kunuunsa isaan achi keessatti argachuun isaan irra jiraatu akka argatan gochuudhaaf hojiin adda addaa hojjetamee jira. Wanni nu hafu immoo baay'ee jira jechuudha. Sirriitti akka isaan baratan lammii egeree akka isaan ta'uu danda'an ibniif achi keessatti warri yakka gurguddaa hojjetanii seenan jiraachuu danda'u achirraa muuxannoo gadhee akka fudhachuu hin dandeenye gochuudhaanis wal qabatee achi keessatti sooshaal workaroonni koomishinii mana amala sirreessaa keessa jiran jiru. Abbaa Alangaa biraayis jalqabuma odoo gara sisseenii mana murtiirraayis poolisiirraayis qaamoleen kana wajjin hojjennu jiru waan ta'eef hojiin hubannoo uumuu hedduusaa garasitti hojjetamaa jira. Ammas wanni nu hafu immoo sirriitti hojjechuun nurra jiraatu akka jiru namatti agarsiisu jira jechuudha. Kana mana amala sirreessaa gara 34 akkas 37 jira haala qabatama naannoo keenyatti. Warra achi keessa jiran wajjin karaa walitti fufiinsa qabuun leenjii dandeettii raawwachisummaa namoota achi keessa jiran qabiinsa isaaniitti wal qabatee leenjiin kenninuu hin jira. San qofaa miti akkuma biiroolee kan birooti irratti hojjettu iddoon tursiisa daa'immanii iddoon tapha daa'immanii akka guutamu gochuu isaaniif qofa kennuu osoo hin ta'in nu illee sadarkaa tokko bira dabarree ofii keenyaaf meeshaaleen akkaataa itti deeggarru meeshaan tapha daa'immanii toora san jiru akkaataa itti deeggaruu dandeenyu akka silasii kaasee immoo haadholeedhaafis hojiin hojjennu jira. Isa qofaa miti itti fayyadama bajeta parsantii 2 wal qabatee toora kanatti sirriitti akka fayyadaman goone jechuudha godinaalee fi magaalaan. Haadholeedhaa fi daa'imman achi keessa jiraniif bajetni nyaataaf qabamu hin beekamu waan ta'eef isa san qofaan achi keessatti daa'imman achi keessa jira sun nyaata gahaa akka argatan gochuun hin danda'amu waan ta'eef dhimmoota akkasii kanaan carraa arganneen akka isaan nyaata dabalataa gahaa ta'e argatan gochuudhaan wal qabatee hojii guddaatu hojjetame. Kana itti siqeenyaan hojjechuun waliin wal deeggaruudhaan wal qabatee manneen amala sirreessaa hunda keessa karaa jechuun danda'amuun karaa itti siqeenyi qabuun kan waliin hojjechaa jiru waan ta'eef akka fakkeenyaatti bakka hunda isaa kaasuun hin danda'amu jechuudha.